baatanii deemanii qarshiidhaan keessatti baatanii kanaaf adaraan isin kadhadhu tokko waaqayyoon sodaachuudhaan ta'u qabdu. እግዚአብሔር የሚፈራ አምላክ ነው። waaqayyo waaqa sodaatamaadha. Roobmuudhaan sodachuudhaan ብዙ ጊዜ ስለማን yeroo baay'ee waan isa waaqessineef yeroo baay'ee waan isa faarsineef waaqayyo riyaa kaayii wajjin nyaanna miti. Waaqa kabajamuudha, waaqa sodaatamuudha. Yeroo hundumaa ergaan koo jalqabaa waaqayyo sodaatamu kan jedhu. Itti aansuudhaanii guyyaa irraa kana waa tokko tokko irratti isin biyya ormaadha jirtu. Biyya hambaa keessa jirtu. Rakkinni adda addaa isin qunnamuu danda'a. Yoo mazeeginnetii biyya sanaa fudhattaniyyuu qalama dhanna keessaniif yookaan immoo gurraachummaa irraa kan ka'e infirariitiin yookaan gadaantummaan namatti dhaga'amuu danda'a. Haa ta'uutii waaqayyoonni gajjalaatti nama ilaalla kabaja argatu. Har'a anan isin kadhadhu sagalee amantiidhaan sila buleettiin keenya kadhatteetti isheen kadhattu nan dhaggeeffadha. Erga yeroo keessan biyya keessanitti yeroon iddoo guddaa akka qabu beekna. Yeroo iddoo guddaa akkasii ilaaltan guyyaa dhiistanii ilaalkan akkasii hojjettan ni beekna. Erga yeroo keessan qottanii waaqayyoo laattaniiti fayyadamoo ta'uu qabdu. Manni keessan maqaa Yesuusiin haa fayyadamu. Dubbii amma dubbatamu kanarraati jireenyi keessan, tidaariin keessan, dhalli keessan, hojiin keessan, waajirri keessan, biyyi keessan illee maqaa Gooftaa Yesuusiin haa fayyadamu. Ameen. Yeroo darbee naannoo Minisootaatti waggaa bara 2010 natti fakkaata konfiraansii guddaa yeroo jalqabaa fi isteetii 10 irraa qophaa'e irratti akkan tajaajiluuf affeerameen ture. Yeroo sana waaqayyo waata kunatti mee humni illuminaantii yookaan immoo secret society warra dhaman akkanani biyya sana hin ejjenne waaqayyo tarkaanfii tokko tokko xonqoota irratti mo'artayyoota irratti fudhachuu waan danda'uuf akkanan dhaquu hin dandeenye. Dura waaqayyoon itti dubbate akka isaan na mormanii gaaf tokko nan dhaqaa. Amma garuu yeroo sana hafeera konfiraansii guddaa baay'ee mufannaa guddaa fidee ture waa sana minaalbaata warra mana dhaggeeffattan kana keessa jirtu yoo taatan dhiifama naa godhaa. Yaa diinati tursedhe Phaawulos akkuma kana diinni sagantaa keenya turseera. Haa ta'u gaafa yeroo waaqayyo immoo fuulaaf fuula wal arguun keenya noola. Har'a kanan irratti dubbadhu macaafa faarfannaa boqonnaa 20 boqonnaa 71 lakkoofsa 20 irraa isinii dubbiseenii kadhatatti immoo ishee kadhan adaraa amantii qabaadhaa. Yoo amantii qabaattan akkuma buleessi keenyadhe jaamnis arguu danda'a, duudaan dhaga'uu danda'a. Naalbaata gaaffii tokko tokko shakkii isinitti kennuu danda'a. Namni waan akkas akkasii ittiin hojjetamu maaf miidiyaa irra hin jirure kan jettanii yaadni akkasii gaaffii akkasiin ittiin galle. Miidiyaa kanarra kan hin galle waaqayyooti na dhorke. Yeroo ati miidiyaatti baatu miti. Itoophiyaa keessatti yookaan yeroo yaadatamu Itoophiyaa gaafa ga'u yeroo Itoophiyaan gara kakuutti dhuftu miidiyaatti baata. Dukkanicha achitti kakuma miidiyaatti baata waan naan jedheef waaqayyoon dhiise. Malee miidiyaatti karaa kamiiniyyuu gaafatameen ture akka miidiyaatti ba'u. Ammas yeroon yaadatamuu biyyittii, yeroo yaadatamuu Itoophiyaa, yeroo yaadatamuu Oromiyaa hin dhufa. Kanaaf yeroo sana keessatti bal'inaan wal arguu hin dandeenya. Ammatti garuu micaan kun micaa fuuraa koo waan ta'eef waamicha ni naa dhiyeesse kabajeen galgala kana yoo isheettu taatan
waan qabatamaa simboor mana keessatti lakkaawwatan irratti dubbadhee ba'uuf sagantaa kana keessa dubbadheen ba'a nama maneef hin ta'u. Namantu Eeyyee. dhugaa Waaqayyoo. Dhugaa Waaqayyoo. Waaqayyo isanan kanatti aansee dubbadhu hin ta'a. Isinii godha. Ameen. Waan afur irratti hin dubbadhaa. Waan arfan kanaa tokko tokko ishee gara amantiitti jijjiira. Maqaa Yesuusiin isin immoo takataattalaa fudhadhaa. Mee dura nan dubbisa. Ati dhiphina baay'ee fi hammina anatti argisiifteetta. Deebistees ana hin jiraachifta. Boolla lafaa isa gadi fagoo keessaas deebiftee ol nabaaf fidda. Ati baay'ee ana hin guddifta. Deebistees ana hin jajjabeessita. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Mata dureen isinii kennu dhiphinniif hamminni amma sirra jiru, dhiphinniif rakkinni amma sirra jiru guddinatti gara guddinaattis fida kan jedhu dubbata. Ameen. Dhiphinni ammatti qabdu, rakkina ammatti qabdu, qormaata ammatti qabdu yoo amante guddina siif ta'a. Ameen. Yoo amante jijjiiramaaf sii ta'a. Ameen. Kanaaf kana jennee gabaabseen kadhadha. Yaa Waaqayyo gooftaa keenya fayyisaa keenya maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin tulloota baay'eetti gidduu keenya jira. Galaana gurguddaa hedduutti gidduu keenya jira. Obboloonni koo yeroo isaanii irraa cabsanii yaa Waaqayyo gooftaa maccaa yeroo hojii isaanii yeroo boqonnaa isaanii irraa cabsanii amma si dhaggeeffachuudhaaf yaa Waaqayyo gooftaa ta'aniiti jiru. Iji kee iddoo isaan jiran haa ilaalu. Gurri kee gara isaan dhaggee yaa Waaqayyo ta'anii si ilaalan haa dhaggeeffatu. Harki kee isaan innayyooti amma gurguddootti harki kee isaan gargaaruuf haa diriirfamu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hamaan haa waraana. Hamaan sagantaa kanarratti isaan mo'u. Hamaan yaa Waaqayyo gidiraaf ammeenya kana keessa akka isaan hin baane, gadadoo keessa akka isaan hin baane, yaa Waaqayyo gooftaa maccaa kan isaan mo'u. Mootiin biyya sanaa, mootiin dukkanaa maqaa Yesuus Kiristoosiin galgala kana kan waraaname haa ta'u. Ameen. በኢየሱስም ከወራነም ያ አሜን ያ waaqayyo sagalee kennuuf eebbisi qabxiiwwan irratti dubbadhu tokkoon isaa fayyinaaf haa ta'u ameen mee warri dhagaa jirtan kun qabxiina nama dubbadhu kun amantiidhaan sin fayyada eeyyee dhugaa waaqayyo eeyyee numa fayyada ameen Bissi galataa qabattee dhiyaatta akkasitti hin deebitu. Ameen. Yerooni mata duree kana utuun hin fudhatiin dura Waaqayyooti namoota rakkina qabaniif namoota dhiphina qabaniif Waaqayyoo yeroo tokko mul'ata natti nama gaara ga'ee gaara ba'uuf ka'ee gargaarsa dhabe hongeedhaan miidhame rakkinaan miidhame aayizoo kan hin qabne jabaadhuu kan hin qabne nama gaara ba'uuf ol ba'ee baay'ee hongeedhaan aduu guddaadhaan miidhame. Nama immoo jabaadhu ittiin hin jenne nama ciimi ittiin hin jenne hin qabne nama kana natti argisiise. Isaan booda dhumarratti deemee tabba kanaa deemee yoo waan nama cirrashaa irra ga'u waan dhuma irra ga'u lafti tabbi kun tabba guddaa baay'ee fagoodhaan inni deemu. Dalgan qabu, marfatan qabu, asii ol deema, hin dadhabaa, wayyoodha. Eenyuun na gargaaradha, hin qabu. Eenyutti naaf dirmatadha, hin qabu. Aayizoo hin qabu. Jabaadhu hin qabu, cimii hin qabu. Akkasittitu deemaa jiru. Gara dhumaarra waa ga'u lafa citeetti ba'e. Lafa akka sadoozeriin yookaan gireederiin citeetti lafa citaatti ba'e. Lafti kun kafitaansaa yookaan dheerinni isaa meetira 70dha. Dalgeensaa gara meetira 100 kan tilmaamamutti ba'e. Wayyoo ifaatiin koo bara baay'ee dhiphinni koo rakkinni koo bara baay'ee na jalaatii lafatti hafee jedhe namni gaafa inni boo'ee rakkatu ergamaan Waaqayyoo dhufee isarraa ol baase ol kaasee caafii irra isa dhaabattee isa rarraase ammayyuu dirreetti hin baase caafiitti erga isa rarraasee booda ergamaan Waaqayyoo kunii
namoota gosa sadii argisiisa ture. Tokko namoota kufaatii namicha kanaa, namoota cabuu namicha kanaa, namoota miidhamuu namicha kanaa ilaalan. Amma cabaa, amma kufaa, amma badadhanii ija masaanummaadhaan, ija jibbaadhaan kan ilaalan. Tokko immoo gargaaruu fedhanii humna kan dhaban. Humna kan dhaban jira ture. Irra keessaa dirree sanarra. Inni ammayyuu namichi kun imaajir rarraa'eeti jira. Citaa meetira 70 asii gadi fagaatu irratti rarraa'ee jira. Fiixee ishee qabate. Ergamaan Waaqayyoo fiixee masanaa qabsiise malee ol hin baasne. Warri sadaffaa immoo yoo kufes humnatuu qabanii, dandeettiituu qabanii nama kana gargaaruu warra hin barbaanne ture. Namichi kun jara kana sadan hin gaafata. Adaraa na gargaaraa, adaraa na hirkisaa, adaraa kana qabaa jedhatu. Namichi garuu maa jedhu isaanii amma du'aa amma kufaatti hin jedhu turan. Gar tokko immoo noosi gargaaruun barbaanna humna isaa hin qabnu jedhu. Gar tokko immoo maa jedhu dhimma isaati. Namichi kun dhumarratti kanas kadhatee gaafa dadhabu dhumarratti asirraa of gadhiise du'a boolla kana keessatti gaafa inni murteessu samiirraati namni uffata adii uffatu tokko ammas guddata jedhamee kan hin tilmaamamne ammasis ga'a jedhamee kan hin madaalamne samiirraa duumessa kanarra tarkaanfachaa dhufeetu akkas jedha. Hamma namni sii ta'u la dhaggeeffatu. Hamma namni sii ta'uuf amma namni sii ga'u akka ilaaltuuf malee ani sin gatu. Allayyaatti gadi hin gadhiifamtu. Ammas na wajjin deemte bara baay'ee gaara deemte bara baay'ee rakkattee dafqite allayyaatti sin dhiisu ganaan ol si baasaa. Galanni Gooftaaf haa ta'u. Kanaaf namichi kuni achi keessaa harka Waaqayyoodhaan baafame. Erga sana booda faarfannaa 71 lakkoofsa 20-21 natti laate. Maal kan jedhu kan agaa. Sana nama yaa Waaqayyo Gooftaa hammina baay'ee dhiphina baay'ee natti argisiiste. Har'a warra hamminni isinitti baay'ate. Hacuuccaan biyyoormaa warri isinitti baay'ate har'a ergaa qaba. Wanti guddina karaa guddinaa kan dhabdan dhamaatanii hojjettanii milkaa'uu kan dadhabdan. Waanuma fedhe walitti qabattanii qaartanii dhamaatanii dafqitanii ofirra darbuu kan dadhabdaniif har'a isiniif ergaa qaba Hafuurri Qulqulluun. Inni tokkoffaa maalidha kan inni isiniin jedhu? Inni tokkoffaa lubbuutti maalidha? Na jiraachistaa. Haleluuyaa. Inni tokko maalidha? Ool na baastaa. Inni tokko na haaressitaa. Inni tokko hiikti inni tokko macaafa qulqulluu keessaa walaallu maal jedha? Na jiraachistaa. Dhiphina kana booda na jiraachistaa. Rakkina kana booda na jiraachistaa. Gidiraa kana booda na jiraachistaa. Kana dura jiraadheen jireenya hin jiraanne. Jireenya tasgabbii qabu hin jiraanne. Jireenya mo'icha qabu hin jiraanne. Jireenya gaddaan jiraadhe. Jireenya gadadoon jiraadhe. Jireenya imimmaan xuruurfachiisu hin jiraadhe. Ammaa kaastee garuu na jiraachistaa. Haleluuyaa. Namni amante kun har'aa kaastee hin jiraadhe. Waaqayyo si jiraachisa har'aa kaase. Ameen. Dhagaamaan jiru. Waaqayyo har'aa kaasee si jiraachisa. Ameen jedhii fudhadhu. Waaqayyo har'aa kaasee siin maal godha? Si haaromsa. Hiikti inni tokko na haaressitaa taaddisa nyaallee. Hiikni tokko immoo na jiraachistaa jedha. Lamaan isaanii gaariidha. Jiraatanii na haaromfamu. Jiraatanii tan haareffamanii. Jiraataniiti kan miidhaganii. Jiraataniiti kan offolanii. Kanaatiif iddoo kana keessatti warri kana dura gidiraa keessa dabartan biyya hambaa sana keessatti hacuuccaa keessa turtan tokkoffaa ergaan sii qaba. Har'aa kaastee maqaa ilma Waaqayyoo jiraataadhaan akka nama amantii tokkotti dubbadheeraa hin jiraatta. Mootee jiraatta. Caaltee jiraatta. Irra jettee jiraatta. Maqaa Gooftaa Yesuusiin kun ta'eera. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin kun ta'eera. Haleluuyaa. Hin jiraatta. Maayidha namichi kuni na jiraachista gaa'edha. Na jiraachisuu qofaa immoo na haaressitaa jedha.
Hinaarofta maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos. Har'a dhibee adda addaa kan qabdan dhibee keessodhaan kan keessi keessan miidhame. Dhibee alaadhaan kan keessi keessan miidhame. Ollaadhaan waajjira keessa hojjettanii, bakka daldala keessanii, bakka jireenya jiraattanii, tidaarii keessan keessatti jiraachuu kan dadhabdan. Gidiraaniif amminni kan si dhiphise, dhiphinni kan si dhiphise, arrana murteessa, arraa kaastee hirriba gaarii raftee bulta. Arraa kaastee boqonnaa gaarii boqotteetii bulta. Yesuus gooftaadha. Waggaa 2 fuuldura natti fakkaata. Biyya Adaamaa warri beektanas keessaati. Biyya Adaamaatii bilbila tokko naa bilbilame. Maal kan jedhu naa bilbilame? Raajiin ta'ee hawaasa irraa naa bilbile. Bara 2009 kanatti utuu hin ce'in 2008 xumuran Agumee keessa ajjeefamta. Hin jiraattu. Naan jedhee raajii wayiitti ergaa natti dubbate. Obboleettiin koo immoo maqaa duukaa waan ergaan sun na qaqqabeef nan du'aa hin du'a jettee naaf yaaddofte. Anis isheerraa dhaga'ee nan sodaadhe. Kanaatiif namni immoo tajaajila kee gara mata haaraatti argee silkii kee naa kenne. Maal wunaa wayyaanoo kun 2009 tun galiin hin du'aa naan jedhee. Naan sana booda gaafan dhaga'u ati naman taaree anoo nama amantii malee hin tajaajilu. Namni beekii tajaajila kootti hin fayyadamu. Nama arge malee practically nama yoo waa hojiidhaan waaqayyo mirkaneessa arge malee namni fagoorra dhaabbatee riqatiirra dhaabbatee tajaajila koo hin beekonnaan nana mananaan tokko maali namni sirratti hojjete sun 2009tti hin iceeta. Namoonni sirratti mo'artii hojjetan suni du'a namni hin duune du'u. Haati manaa kee amma hinduuti jedhamte kunis xaxariin ishee keessa jiru kun fincaanumaan ba'a. Amma guyyaa 3tti fincaan ishee mastaxabaa irratti fincootu sana booda cheekaa gootu dheenitti. Sanaan booda tokkoffaan ilaalaadha. Haati manaa koos hin jiraattu. Anis hin jiraatu. Ani ittiin qolaan akkan hin ijaarre hin jiraanne na jedheera. Natti maarrata, natti daggama. Isheen immoo bakka wanuun xaxariin ishee kun garmalee fanadda'uuf ga'eera. Sadarkaa sadhumaarra jira. Kooriyaa Kiliinikiitti hospitaalitti riferiin qabaa jedhee jira. Waaqayyo guyyaa 3 keessatti fincaaniin xaxarii sana keessaa baasee ishee jiraachise. Innis immoo maal ta'e namoonni isarratti hamaarratan sun micaanii fi jaartiinii fi micaa ishee makiinaa tokko keessattu jiranii guyyaa tokko keessatti adabbii argatanii gaaf tokkotti nam lama ta'uu inni ammarraatti jiraate kanatti jiru. Kanaaf in jiraattu kan siin jedhu irraa kaasee ofiisaan jiraatu. In jiraattu kan siin jedhu sun irraa kaasee dhabameera. In amanta yoo taate irraa kaaste in jiraatta. Koronaan biyya keessan in jiraachisu siin hin jedheera miti. Ati garuu in jiraatta. Maqaa gooftaa Yesuusiin in jiraatta. In jiraatta ati. Biyya keessan koronaan fixaa jira miti. Biyya keessan miidhaa jira miti. Ati garuu addatti in jiraatta maqaa gooftaa Yesuusiin. Mee nan jiraadha inni dhageessu kun. Nan jiraadha jedhini dhagaa jirtu kun. Dhagaa jirun. Eshi maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin dhagaa hin jiraatta. Ameen. Hin jiraatta. Inni tokkoffaan cinqii kana booda dhiphina kana booda sin biyya dhiphinaadha kan sin jirtan. Biyya cinqii keessa kan sin jirtan. Waaqayyo biyya dhiphinaaf biyya cinqii kana keessatti si jiraachisa irraa kaase. Aan dubbadheera gaa. Amantiidhaan fudhattee ta'oo ta'e irraa kaastee hin jiraattu kan siin jedhe jireenya kee kan morme jireenya kee irratti wallaansoo kan uume jireenya kee tagdaarota jedhamu sana kan uume sirraa cabeera hin jiraatta chaane wannuma kanaan masmara kanarratti laayinii kanarratti dhugaa baata. Waaqayyo irraa kaasee waan sitti ulfaate waan sitti qambarrii ta'e sana cabsee si jiraachisa. Hin sodaatin sabiyya sana irratti olaantummaa mul'ise. In sodaatin sabiyya sana irratti anati gararraadha anati irra jireessa jedhe sabiyya sana guyyaa guyyaan bollatti gadi naqaa jiru in sodaatin dhiphina biyya sana qabe ilaalteen sodaatin hammina biyya keessa qabateen argiteen sodaatin waaqayyo biyya sana keessatti si jiraachisa maatii kee jiraachisa ijoollee kee jiraachisa hiriyoota kee illee in jiraachisa sababa kee tokkoffaan ergaan keenya kana kanaaf asirratti sagalee amantii tokko dubbadheen darba
Harka kee ol kaasi maqaa Yesuus Kiristoos. Wanta akka hin jiraanne godhe. Wanta akka hin jiraanne sirratti mana kee irratti karoorrate. Dhukkuba baraas haa ta'u, rakkinas haa ta'u, haala jireenyaas, haala nageenyaas haa ta'u, haala qilleensa biyya sana qabate haa ta'u, har'aa kaastee akka hin jiraanne kan si godhu, akka hin guddanne kan si godhu, akka hin haaromne kan si godhu, maqaa ilma Waaqayyo jiraataadhaan sirraa duguugee balleesseera. Amen. Nan dubbadha sirraa duguugee balleesseera. Amen. Ilaa warri dhageessan kun har'aa kaasaati. Kana amana inni biyya Ameerikaa dhiphise siin hin dhiphisu. Amen. Biyya Ameerikaatti yaaddesse siin hin yaaddeessu. Amen. Namni chaanelii kana isa durii caalaa xiqqaateeti kan hirmaate. Baga xiqqaate. Nama xiqqoodha kan hin jaallu. Maqaa Gooftaa Yesuusiin warri xiqqoo kun immoo milkaa'ina addaa tokko argatu. Amen. Amen. Milkaa'ina isin jiraachisu. Amen. Caaltanii jiraattu. Amen. Yaati caaleen jiraadha jedha. Caaleen jiraadha. Maqaa Yesuusiin kun ta'eera. Amen. Amantiidha kun ta'eera. Amen. Caaltee jiraadha. Amen. Amen. Huletti ishii ayaandiin kun utuun bahin namoonni as keessaa caaltanii jiraattan jirtu. Amen. Amen. Attamitti ikonomii Ameerikaa feelii ta'eera, sababa koronaa feelii ta'eera, sababa adda addaa akkas ta'eera hin jedhin Waaqayyo siin si caalchisee si jiraachisa. Amen. Amantii jedhi caaleen jiraadha jedhi. Caaleen jiraadha. Fattee caaltee jiraatta, faarfattee caaltee jiraatta, Amen. kadhattee caaltee jiraatta, Amen. dhalli kee caalee jiraata. Amen. Amantiidha hin ta'a. Amen. Amen. Yarra galmeeffadhu guyyirratti saatii ishee duukaa galmeeffadhu maqaa Yesuusiin caaltee ma jiraatta. Amen. Sagalee Waaqayyoo tilaa na jiraachistee dheeraan jiraatta. Amen. Isin irratti hin hojjetu. Akkas hin jettu sagalee koronaan nurratti hin hojjetu. Amen. Amen. Jedhe na duukaa. Koronaan nurratti hin hojjetu. Hin jiraanna jedha. hin jiraanna. Maqaa Yesuusiin hin jiraanna. Amen. Sodaachaan dhaqiin. Amen. Yeroo kanaa dhaggeeffattu kana haadhiistu hin beeku biyya Kanaadaati. Dubartiin ta'e tokko ganna darbina gimboota darbe keessa naa bilbilti. Maal jettee naa bilbilti? Namati Itoophiyaatti dhufee silkii kennaa kennee micaan kooyi micaa ulfa ji'a ja'aan garaa keessatti baadhaa. Micaan kun disposition ta'eera. Amma iddoo gadhiiseera. Jiraachuu hin danda'u micaan kuni. Naan jedhan doktoroonni koo itti. Kanaaf yoo opereeshiniidhaan bahe malee naan akka gootanoo sagalee amantii malee dubbatu maal si wayya obboleettii koo jennaani sagalee amantii nan fudhadhaan dhaqi boorganaa micaan kees fayyaa atis fayyaa ji'a ja'aatti hin deessaan jedhu. Bulteedha. Gaafa micaa ji'a ja'a deesse fayyaasa. Haadha isheetti immoo akkasitti himte. Haadha kootti immoo akkana micaa ji'a ja'a da'e sana naan himiinaan jedhu. Haadha ishee silkii naa kennite sanaa. Sanaan booda calluma dheena noo maalti na dhibeennaan hin kana odeessaa noo yeroo isaa hin qaboodhaan itti mee micaan hin jiraate isheen hin jiraatte. Gaafa ji'a 9 akka biyya faranjiitti inkubeetera keessa tursu waan jedhamu sinti beeka waan ta'eef achi ture micaan ji'a 3. Gaafa ji'a 9 inni fitu naasa gaafa 30 gaafa micaachiiti hospitaalaa baafattu sana micaan jiraatu jedhame sana fudhattee jiraate. Gaafa galtu sana dhatti bilbiltee isheen naa bilbilte ergamaa naan jetta beetenna micaan koo isheen Ameerikaa naa deesseetti yoo mannaan kun isheen kun amma deessee hospitaala galaa jirti ani icciitii isaa beeka ji'a 3 fuuldura deesse micaan hin jiraattu dhame jiraatte ameen jedha. Amen. Waan hin jiraatu jedhame sii jiraata. Amen. Waan ati sodaatte sun hin jiraata. Amen. Ofirra naanna'ee jiraateera jedhe. Jiraateera. Jedhame jiraateera. Jiraateera. Ammayyuu jiraateera. Jiraateera. Isheen dura dubbatte kun waa tokko si jiraateera. Amen. Jiraateera dabali jiraateera jedhi. Jiraateera. 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 Amen. Jedhamayyuu jiraateera. Jiraateera. Halleluuyaa. Kun ta'eera gaa. Amen. Warri sababa ijoolleedhaaf sagaleen keessan achi as naa ba'uu dides jiraateera. Amen. Dhiphina kana booda wanti hin jiraatu dhiphina kanaan badatetti amminaan badatte jiraateera maqaa Yesuus. Amen. Amanteetta?
Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokkichaan dhalaan dubbadheera. Namoonni wanti dhiphinaaf gidiraan gurguddaatti wal furee hin jiraannudhanii ofiif shakkan, dhala isaaniif shakkan, tidaara isaaniif shakkan, waajjira isaaniif shakkan, hojii keessaan irrifamaadhanii shakkan, maqaa Yesuus Kiristoosiin hojiin isaaniif jiraateera. Biizinesiin isaaniillee jiraateera. Maqaa Yesuus Kiristoosiin kana kan dhaggeeffachaa jiran keessaati Ameerikaan ganaayyuu kan kana caalu itti dhufuu jira. Yeroo sana keessatti ilaalamuu jirti biyyittiin, of tuulte sun biyyittiin guddadhe jette sun ilaalamuu jirti. Biyyittiin Secret Society Illuminati ol kaaste sun ilaalamuu jirti. Yeroo sana keessa sitti barriin hin cufamu. Atin jiraatta. Isinin jiraattu warri dhagaa jirtan. Amma sakatta'iinsa Ameerikaa hin geenye ganaa sakattaamti biyyi keessa. Ganaa of tuulummaan ishee gadi bu'a. Kun Waaqayyo dubbateeran ta'a. Ati garuu hin jiraatta. Inan jiraadha dhibe. Dhuma booneen jiraadhattu si'a torba. Booneen jiraadha. Booneen jiraadha. Sadeeffadha. Booneen jiraadha. Arfeeffadha. Booneen jiraadha. Shaneeffadha. Booneen jiraadha. Jaheeffadha. Booneen jiraadha. Isa dhumaa jedha. Booneen jiraadha. Boontee jiraatta maqaa Yesuus Kiristoos. Boontee jiraatta. Ergaa tokko asii fiteera. Hamminni jiraate, dhiphinni jiraate, boontee jiraatta. Kana qabadhu xaaffadhu boontee jiraatta. Waajjira kee keessatti bakka daldalaa keetti boontee jiraatta. Tidaarii kee keessatti boontee jiraatta. Dhalli kee boonee jiraatta. Waaqeffannaa kee keessatti boontee jiraatta. Isa lammaffaa. Haleluuyaa. Inni lammaffaa maayidha iddooma sanatti maal jedhaa? Gajjallaatii ol na baasta. Boolla gadi fagoo keessaa ol na baasta. Lafa teessee natti fakkaata. Lafa teessanii yookaan wambara irra teessee yoo ta'e ol ka'ee boolla qilee keessaa boolla gadi fagoo keessaa ol na baasa jedhu. Ol baata. Jiraachuu qofaa miti ol baata. Inni ol ba'uu fida. Yoosef gajjallaatti namne mana hidhaatti nafne ol ba'ee. Ati ol baata. Jiraa keessatti namne barahaa keessatti karaattataa nafne biyya Filisxeem keessa ol ba'ee teessoo mootummaatti. Namni amantu jirtaa? Namni laphee amantii qabdu jirtaa? Sadarkaa amma jirturraa ilaa yoo xiqqaate si'a sadii irmijjaa sadii yookaan tarkaanfii sadii deemtu ammi kenna laaltan tarkaanfii sadii tochootaniitu maal jettaa gajjallaatiin ol ba'eera gajjallaatiin ol ba'eera waajjan kun siniif haa ta'u. Amen. Wajan ala keessaniif haa ta'u. Isin wajan isteetii isin keessa jiraataniif haa ta'u. Isin wajan kun amma isin lallabdan kun maqaa gooftaa Yesuusiin waldaa isin waaqessattan keessatti haa ta'u. Waaqayyo ol nama baasa boleetti. Waaqayyo gidiraa booda ol nama baasa. Waaqayyo rakkina booda ol nama baasa. Waaqayyo jibbamuu booda ol nama baasa. Jibbamuu booda ol nama baasa. Gajjallaatti nafu seenaa gajjallaatti nama hambisuun qabu Waaqayyo. Seenaa gajjallaatti nama niisuun qabu Waaqayyo. Nam tokko baay'ee amantiidhaan lapheen kee raafamaa jirta. Elaa gajjallaatti irraa baay'ee taxaaxaarta, baay'ee dhamaata, baay'ee akka baay'attan sana namoonni muraasni as keessa jirtan yoo xiqqaate nam 3 yookaan 4 taatan hamma dhamaata walitti hin qabanne. Amma dhabaatan sana amma lakkattan sana hin arganne Waaqayyo arraa kaasee gajjallaatti ol si baasa. Adaraa namantu taanaan dhaqii rafi laayinii kana keessa namanta yoo taate garuu maqaa Yesuusin amani an ol si baasoo Yesuusidha. An ol si baasoo keeti. An ol si baasoo fayyisaa keeti. Ol baata. Akka nama ergamaa Waaqayyootti ani dubbadheedha ol baata. Waliin baay'ee ammayyuu
Olimba. Olimba. Ittimi toshituutti miti baartuutti mi. Olimba. Olbaata waaqayyo olbaata. Amen. Waaqeffatanii ol ba'uun jira, lallabanii ol ba'uun jira, nagadanii ol ba'uun jira, raajanii ol ba'uun jira, barsiisanii ol ba'uun jira, geggeessanii ol ba'uun jira. Yesuusin kun sitti irratti ta'eera. Amen. Olbaata. Dhugaa waaqayyo waaqa jiraata olbaatu. Amen. Kun olbaata. Amen. Kuma lamaa fi digdama tokko kun utuun xumurame oluma baata. Amen. Sadarkaa kee ol baasa. Amen. Amantaa nama waaqayyo. Waaqayyo sadarkaa kee ol baasa. Amen. Waldaakeffamanii ol baatu. Amen. Biyya Itoophiyaan ganaa dhufti, Oromiyaan gana ol kaafamti. Amen. Waggaa 11 arraa waaqayyo akkasuma hin jedhe. Waggaa 11 arraa akka nuyi albuudatti akka namoota kaanii nuyi carraan arganne ani ko waggaa 18 magaalatti lallabinnaan jedhe waaqayyo. Baadiyyaa keessa milli koosiya 3 ani ni dhiigi. Baadiyyaa keessa kanani bara Covid. Barri nani magaala deemuu ni dhufa. Kanaaf mannaan jedhe yeroo sana keessa waaqayyo gooftaan macha akka sedeen itti dubbate. Itoophiyaa keessa keessuma Oromiyaa keessa lixa Wallagga meetirik toonii saduuka Orro Guduruu Wallagga meetirik toonii saduuka Benishangul naannoo Oromiyaa kililii keessa meetirik toonii saduuka Boorana meetirik toonii saduuka amma ittiin Itoophiyaan yeroo gabaabaa keessatti change taatu. Jesus. Amen. Yeroo isin gararraa taatanii Amen. Amen. Black people jedhamtan sana keessatti qoricha taatu. Amen. Nan urgaadhisiis. Nan urgaadhi. Amen. 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 Keenya nurgooftu. Amen. Namoonni dhugaatti waaqayyoon waaqeffatanii nurgooftu. Amen. Namoonni dhugaatti waaqayyoof jiraattan qulqullummaatti nurgooftu. Amen. Amma addanatti biyya Itoophiyaa keessatti biyya Oromiyaa keessatti sodaa waaqayyoo qabdan achitti hin gurgurina. Amen. Hin gurguru jedhu. Gurgurtu taanaan ati ol kaafamta. Amen. Barri biyyittii yaadatamtu, barri dhalli kee yaadatamu, barri waldaan kee yaadatamu, barri lammiin kee yaadatamu fuuldura kee laata harkaan fixxinnoo tokko. Near future in argita. በቅርብ ጊዜ ታያለ አማ ቅርስ አማ ወጀቢን ኢትዮጵያ keessatti kay kun yeroo gabaabaatti xumura argata ol kaafamuun kennu. Amen. Amen jedha. Amen. Dargaggoota Oromoo biyya naannoo keessatti godina Oromiyaan qabdu godina hin jiru. Amen. Godina hin seenin hin jiru. Baaleedha kanan hin seenne ishee kun amma seenutti hin jira. Godina hunduma Oromiyaan qabdu seeneeta hin jira. Garuu maal jedhu biyya Arabaa dugda namaa sukkumuun naqini. Reetii tiksuun naqini. Yeroo Itoophiyaan itti yaadatamtu ijoolleen Oromoo itti yaadatamtu ijoolleen Kush itti wangeela lallabdee ardi Awurooppaa naannoftu. Amen. Ati ol kaafamta. Amen. Masaafa qabdu hin qabdan natti fakkaata. Masaafa malee yoo qabdu ta'e oliin kaafama di masaafa sana ol kaasa. Wangeela Kiristoos kana ol kaasi oliin kaafama jedhi. Maqaa gooftaa Yesuusiin gajjallaa kan barri gajjallaa isaan oolchu. Kan inni gajjallaa isaan oolchu. Namni gajjallaa isaan oolchu. Kan barri gajjallaa isaan oolchu. Kan jibbiti gajjallaa isaan oolchu. Antidaariin gajjallaa isaan oolchu. Maqaa Yesuus Kiristoosin irraa kaasee ol ka'a. Ol darbaa ol sin dabarseera. Sammuu ol darbu sammuu sineef haqa. Sammuu ol darbu harka hojjetee ol darbu akka qabaattan ajajeera. Arraba dubbatee milkaa'ee ol darbu akka qabaattan ajajeera. Bizineesii hojjetu ta'e immoo bizineesii hojjetee milkaa'u akka qabaattan ajajeera. Ol darbaa maqaa Yesuusiin. Ol darbaa maqaa Yesuusiin. Sadhumaa ol darbeera jedhaaga. Ol darbeera. Ameen. Ergaa sadaffaattiin sii darba. Ani hin dhedheeressu ani ergaa lama fiteera. Sadaffaattiin sii darba. Inni sadaffaa maali? Dhiphina booda hammina booda ulfina dabala. Ulfina dabala. Kibiri cammiraa. Ameen.
du'aa erga si jiraachisee booda Waaqayyo gajjallaatti erga ol si kaasee booda waan Waaqayyo godhu sitti himu ulfina kee dabala. Ani sagalee siluma baay'isee haasa'uu kana caalaa hin danda'u. Mee sagalee ol kaasaa iyyaati ulfinni koo dabaleeradha. Ulfinni koo dabaleera. Ameen. Akka ta'ee jedhu ulfinni kee dabaleera. Ameen. Bakka bu'ii dhala kee bakka bu'ii waldaa kee bakka bu'ii isteetii jirtu bakka bu'ii ulfinni koo dabaleera jedhini. Ameen. Ulfinni dabaleera. Maqaa Yesuusiin. Jedhi maqaa Yesuusiin kun ta'eera. Ameen. Ulfina kee dabala. Ameen. Nama ulfees yaakabbaruun abraachuu halluu dheera wangeelii. Ameen. Ulfeessan isaanin ulfeessa kan na kabajan isaanin kabaja. Ameen. Waaqayyo ulfina eenyu ulfina Daawit ol dabaleera. Waaqayyo ulfina eenyu ulfina Yoosef dabaleera. Biyya Gibsi keessatti Yoosef ulfina qabeessa akka gatametti biddeena isaa wajjin nyaannu ka Gibxaawያን ጋር Gibxaawያን ከእስራኤላውያን ጋር ከአይሁዳውያን ጋር መብላት ጀመረ. warri Yihudoota wajji warri Gibsi nyaachuu akka nooriitti lakkaa'u. Wisuma nooriitti lakkaa'an kana maal ta'an? Hangafa ta'e godhe Waaqayyo. Waaqayyo ulfina kee dabala. Dhimma warra gurraatti bultee kaatee dhaabatti. Bultee kaatee wal cabsiti. Baandiraa baattee isteetii fuuldura dhaabatti. Baandiraa baatteeti Waashingiteen fuuldura dhaabbatti. Biyyuma jedhamtu sana keessatti ulfinaaf qorichaaf barbaadama. Kun ta'eera. Biyya keenyaan dabaladha. Namoonni muraasni baay'ee cimtanii waa'ee biyyaa kadhatta, waa'ee biyyaa boossan jirtu. Wanti ni akkasiin jedhu Waaqayyo utuu ulfina biyyittiin argin hin duutu siin jedha. Ameen. Hallelujah. Utuu saboossi hin argin biyyittiin biyyuma keessa baate biyya utuu argin hin duutu. Kanaatiif ulfina dabala Waaqayyo. Ulfina dabala Waaqayyo. Ulfina dabala Waaqayyo. Nama faarfachuu ulfina dabala Waaqayyo. Faarfachuu kee addaan hin kutiin ulfinni kee dabalama. Bakkuraata keen sixootaa keen Waaqayyoof kennu innisin Waaqayyo ulfina kee dabala. Namni mana Waaqayyoof hiixatee Iyyoobee beeku hin jiru. Adik sixaal zarumsi lammin aychala uqimene Daawit. Namni tolaan utuu kadhatu utuu gatamu iji koo argeen beeku. Hin gatamtu abbe. Dinatti luminaantitti warra kan biyya sanan dhufnetti naayitti isa sanatti naa hime daraachi taa'iti. Hin gatamu jedhin. Ulfinni kun dabala jedhin. Bakka naa buuta yoo ta'e irratti murtoo tokko nan murteessaa. Murtoo sanatti murteessee booddee namoonni amantii qabdan hojii tokko hojjettu, hojii amantii tokko hojjettu namoota xunqaa'ii hin adabna hindu. Xunqaa'ota keessa jiranii isaan hin ajjeesna. Hindu warra jireenya bara baraa keessa carraa hin qabne. Muartኛው በየት እንዲኖር አትፍቀድለት ዳውን ጌ አሜን ሙአርተኛው በየት እንዲኖር አትፍቀድለት አሜን ልቡት ተከጅራቱ ማልን ጎዲ ኢነየሜን አናቲ ኢነየም መይነየም ወዳሜ ኢነየም ሳልጲነ በርባዱ ኢሼ ሳልጲነ ወልዳ ክርስቲያና በርባዱ ኢሼ ሰናፍ ኢነየም ነው ከጅራቱ አሜን amma gaawamiichan CDS warri gajjallaatti ilaalamtanii maqaa Yesuusiin ulfinni keessan dabar. Ameen. Ameen. Waan tokko isinitti himi. Yeroo tokko ani waa'ee biyya lafaa raajuun jaalu. Dhaati biyya alaa baata atiin sooromtaa akkas taatachaa badaa keessa koon jiru. Garuu yeroo tokko iddoo tokko dhaqeen barattoonni sagantaa qopheeffatanii naaniin waa maal jedha sin keessaa ijoolleen sadii biyya alaa Ameerikaa carraa argattu gaafa biyya alaa deemtan biyya keessan waldaa hiyyeettii keessaa baatan hin irraanfatina jedheen itti. Waldaa sagantaa qopheeffatan sana keessa deessaa himuun barbaadu waldaa sana keessa maasters hin jiru, MA hin jiru, MSc hin jiru, BA hin jiru, diploomaa hin jiru. Micaan amantiidhaanii ergaa fudhatu kun garuu
teknikaa fogummaayuu siyoosiin dabar. Siyoosiin dabarre sasana booda maayidha in argatta in dabartan argatta jennaan aanadha. Mana dibere namantiidhaan dubbachuu malee ani nama specific godheera jiraachuu hin danda'u waan ta'eef wanti maan fudhadhuun jedhe. Fudhatee dhaqee innoon guuttate. Gaafa guuttatu diiviin hin dhufe. Dhufee chumarraan okkeen isaa bahe. Guyyaa 3 mana koo dhufe. Agalgaa'ii qabate. Akkan jedhe. Waaqayyoon akka dhadheetti hojii galta. Akka dhadheetti gaaf tokkitti lafa bulta. Carraa argatta. Garuu waldaa gatteennan maraattan jedhe. Amma maraatee jira. Waan nama gaddisiisu utuu waggaa 7 fixee mirga Ameerikummaa mirga jiraattummaa biyya sanaan argatee maraate. Now because of corona doona daa'ii ta'eera. Egaa sanaa waliin dubbadhu yookaan du'eera yookaan hin duune sanan dhiisa. Kanaaf yeroo waaqayyo ulfina kee dabaluuf jira ati waaqayyoon gadi jedhi jiraadhu. Ulfinni kee dabalan jedhe. Ameen. Ameen. Wal dorgomaa ulfina kooti dabala. Ulfina kootu dabala. Ni dabala. Ulfina kootu dabala. Ulfina kootu dabala. Ulfina kootu dabala. Ulfina kootu dabala. In dabala ulfinni kee. Ulfina kootu dabala. Akka eessasiin ulfinni kee dabala. Ameen. Fudhatanii ulfinni hin dabala. Ameen. Warra waaqayyo waaqessanii ulfinni hin dabala. Ameen. Warra waa'ee mana waaqayyoof quuqamanii harka isaanii xaxanii ulfinni isaanii hin dabala. Amen. Yesus. Maqaa Yesuusiin irraa kaasee ani dubbadheera ulfinni kee dabalee uletti ishee haya ulettitti galata qabadhu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ta'eera. Amen. Kadhumaa arfaffaan sinitti hima ergaa 4. Amen. Inni arfaffaa ergaan samaadha si jajjabeessa. Amen. Amen. Waaqayyo si jajjabeessa. Amen. Si jajjabeessa. Amen. Isa waaqayyo inni jajjabeessa. Yaasnar nalecha isa kana dura maal goota inni irraanfattaa. Amen. Mata ችግርን እንዳለፈው ምን ታደርጋለህ? Keessa akka bishaan darbee akka lolaa darbee inni irraanfata. Amen. Barakasii akkasiin ture ani iddoo akkasiin ture amma sun hafeera barri sun irraanfatameera jettaa. Amen. Namoonni baay'een jajjabina guddaa keessa galtu. Amen. Seenaan keessan addatti ol kaafame seenaan keessan addatti booldi ta'ee mul'ate ameen jedha. Booldi ta'ee mul'ate jajjabinni hin ta'a. Hundi arganii jajjabaatu. Amen. Erga isheetii gidiraa keessa darbuun, erga isaatii gidiraa fudhachuun, erga isaatii hidhamuun, erga isaatii dhuunfachuun, erga isaatii maal lolamuun, erga isaatii qoccolamuun, hundaa'uun darbee namaa ta'uu qaba. Ameen. Raadaa baastalaa diyamaa shaarra. Ta'eera jedhame. Ta'eera jedhame. Kanan dubbadhu dubbii amantiiti. Amen. Amantiidhaan siin jedhee. Amen. Amantii dhalaa jajjabeeffamuu guddaan tokko sii ta'a. Isaan kayani gajjallaa sanaan fuudhameani. Nama deemdaawwi. Eessaan namoota ati? Eessaan bayanii? Mandara Filisxeem keessa naanna'an ture. Akka maraatu gorora ofirra gadhiise hanqus na ajjeesuuf ennaan gorora gadhiisaa ture. Har'a garuu mootii beekamaan ta'e. Hin jajjabaate isa waaqayyo isaa godhe. Eessaa nagaaste? Ilaa akkas jedhu keessa amantii beektu? Amantiin fudhattu yoo ta'e ilaati barri jajjabinaa si fuuldura. Barati barreeffama barreessitu sabara darbe namoonni irraa baratan. Takka takkas akka raajii caalaa fanaa akkeessisiisanatti fakkaata akka raajii na godha. Rakkina keessa dabarte iddee boorgeessu sana gaaf tokko dhaloota misikirii akka ta'utti dhugaa baate akka ta'u. Seenaa tsaaftan jiru. Aneenyu dagaa.
Amen. Namni amantii tokko eenyu laata? Ana. Namni amantii seenaan isaa caafamuu jiru eenyu laata? Amen. Namni amantii tokkoof hin caafama. Maqaa Yesuusiin kun si ta'eera. Maqaa Yesuusiin kun si ta'eera. Harka kee kaaste Waaqayyo akkuma amantiidhaan harka kee kaaste waan ta'eef si ta'eera. Amen. Ta'eera dhugaa. Hallelujah. Naatii fi maqaa keenyaaf galannaa ta'u qaba. Gara dubbii keenyatti goolabuuf yookaanu goola beetanii godha dhiphinaa booda rakkinaa booda Waaqayyoo guddina tokko fida. Amen. Dhiphina keessa yoo jirtu ta'e, rakkina keessa yoo jirtu ta'e, rakkina ekonomii, rakkina guddinaa keessa abdiin kutina. Amen. Balbala gaheera. Amen. Balbala gaheera. Erga xalayaan harka kee gaheetti. Amen. Xalayaan guddina harka kee gaheetti. Amen. Abdiin kutatiini. Kanaaf Waaqayyo kanaaf kan isinii fidaa. Marratti yoo booda irraanfachuu akkan hin dandeenyetti obboleessi asii Wangeelaawiin nu wajjin baalee bu'amu jirra. Innis kadhata gabaabaa isinii godha. Ani waan isin morme waan sin rakkise irratti sagalee amantii tokko isin dubbadheen fidaa. Amen. Biyya keessaa ta'u, bakka hojii keessanii ta'u, naa'uun boqonnaa lakkoofsa lama qabadha. Naa'uun boqonnaa tokko lakkoofsa lama Waaqayyo Waaqa hinaafaa fi Waaqa jabaa baay'eedha. Amen. Kana qabadha. Waaqayyo Waaqa hinaafaa fi Waaqa ijaa baasuudha. Waaqayyo diinota isaa maal godha? Ijaa baafataa. Ishee kana xaaffataniitu waajjira keessa rakkina kan sinirra geessisan yoo jiraate, hacuuccaa kan sinirra geessisan yoo jiraate, dhiphina kan sinirra fida yoo jiraate, hammina kan sinirra fida yoo jiraate, bakka nigdii keessaniitti mormamtu yoo ta'e, bakka daldala keessaniitti, barnoota barattu yoo ta'e, bakka barnoota keessaniitti illee miidhamtu yoo ta'e, Waaqayyo Waaqa ija baatudha waan ta'eef amma ishee kana qabattu akka xaafametti harka keessan ol qabadhaa irratti sagalee amantiin kadhadhe kanumaan nan xumuraa. Waaqayyo arraa kaasee maal godhaa? Si jiraachisa. Waaqayyo arraa kaasee gajjallaatii ol si baasa. Waaqayyo arraa kaasee ulfina kee hin dabala. Waaqayyo arraa kaasee si jajjabeessaa. Amen. Amen. Because iddoo tokko tajaajila dhannee ani yoon eekkames jirgamoota boqonnaa 5 hojiitti jijjiiruu amma dandeenyeeti jirra humna Waaqayyooti. Kanaaf utuu nu tajaajilaa jirru waan tantaane tokko Waaqayyo nutti dubbate harka kee baasannaan dide qidaame galgala abbaan sun harka kee baasuuf eeggatu harka kee baasiin duutannaan dide guyyaa kadhanneennaan dide galgala hin dide abbaan suni amma dhuftaa hin duutanne usuma sanbata konfiraansiinaan. Akkuma du'aa kaasuun harka keenyarra jiru, akkuma jaamaa jabanuun harka keenyarra Waaqayyoo kaa'ee jiru yeroo addana kana teessan wal gorsaa. Sodaa Waaqayyoon ta'a. Maaliif nu leenjifamaa turre warra amma waltajjiitti bahe miti. Gaafa Itoophiyaa yaadatu waltajjiitti warra bahuudha waan ta'eef kakuu eeggachaa waan jirruuf yoo sana humna Waaqayyoo biyya keessanittis unneen argisiisna. Isa Waaqayyo nurra kaa'e, isa Waaqayyotti. Amen. Naaf si wajjin hojjettu Waaqayyo sanaa ta'a. Amen. Namni kadhata keessa galaate. Ergaan kuni anis asiisin hin jira. Mimmaan tokko sin qabataa. Booyi sin hin jedha. Sagaleen kun laphee keessan penetrate godha. Sagaleen kun laphee keessan tokko.
maalirraa kan ka'e gidiraa isinitti baay'ateera. Maalirraa kan ka'e qormaan isinitti baay'ateera. Maalirraa kan ka'e hiriyaa wajjin biyya alaa biyya hambaa dheexxanii gadi taatanii jirtu. Maalirraa kan ka'e waan isin shaakaltan waan isin hojjettan sun akka hiriyyaan keessan ta'e san isiniin taane. Mimma baaltefattar kan jettan as keessa. Ilaa mimmaan kee argaan jira kulleetti. Ilaa ammas namaan biraa mimmaan kee argaan jira. Inni ittisiin mimmaan inni ittisiin waaqayyooti ergaa fidaa jira. Amma mimmaan kun irraa booda seenaa ta'ee baay'ee waaqayyo. Ameen. Buusi argaan jira mimmaan kee xara jira. Argaa jira argaan jira dhugumaan si tuqeera. Ameen. Ergaan kun direct si argateera. Bara 2021 kun 2021 kun utuun xumurame warra nuti kun galatoo qopheeffatu. Ameen. Guyyaarraa saafadhaa guyyattarraa barreeffadhaa galatoo hin qopheeffattu ji'oota muraasatti waaqayyo mana keessanitti waaqayyo keessanitti iddoo keessanitti galatoo tokko qopheesseera. Janqaniiru jarri. Amma bara kee dhufe guyyaa kee guyyaa ol kaafamu guyyaa jiraachuu guyyaa layyaa qillelee keessaa birri dabalu namoonni baay'een karaan taane si bira dhufaniiru. Ati garuu isa sana diddee gajjallaatti hafte. Warri isa sana diddanii warri isa sana hojjetanii ol si darbanii gadi bu'u. Amani as keessa gadi bu'an jiru. Gadi bu'an jiru. Namoonni baay'een ol kaafamtu. Ammas keessa na dhaggeeffachaa jirtan akka gadi hin buune yoo barbaadan karaa keessan fuula waaqayyootti sirreeffadha. Ameen. Siniif maal godha? Ammina kana booda rakkina kana booda kana godha. Kanaaf koronaan sin irratti hin hojjetu. Sirratti sin hojjetu, sirratti sin hojjetu, sirratti sin hojjetu, sirratti waaqayyo gooftaan utuu koronaan biyya keessanii hin adabiin dura akka inni biyya keessan fixuuf akka inni biyya keessan adabuuf dhufu dura nutti himee ture. Biyya keenya garuu billaacha irra taa'ee seenaa Itoophiyaa hawaasi. Billaacha humna billaachaa beektu. Billaacha hin beektanii? Birraa yeroo Itoophiyaa seenuu nuun jedhu. Nu jira xirritti dhageenya barreen gaddaa. Febraarii maal jedhu sasii. Isatti dhageenya. Yeroo China keessatti akka qabu yoo akka umma Ameerikaa akka inni miidhu Awurooppaa akka inni miidhu ittiin akka inni caalalu TBT isaan ittiin akka inni buusu biyyatti Itoophiyaa immoo maali biraa birroo yaabsiseen dhaqaa maali biraa birroo yaabbata hin ajjeesu amma biyya Ameerikaa fixu. Kanaatiifi ammallee yeroo darbee warri minaalbaata daddaatti qaddaatan jiru konferaansiin an qopheessu irratti lammaffaa kaa'ee hawaasa. Lammaffaa koronaan hin kaa'ee waamsa. Akkuma jedhame ture ka'ee hawaasana namoonni lammaffaa nuun abaariini nutti hin ka'oodhani ka'ee argine bakka. Kanaatiif amma calalliin biyya keessanii ganaadhaan karaa kanaan calalaa ta'u hambiraadhaan fidee calalaa ta'u gana amma biyyattii likkitti geessutti biraan deebi'u warra waaqayyo wajjin jiraataniif immoo ol kaafamuu jira. Ameen. Hallelujah. Maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosin amminaaf rakkina gurguddaa keessa kan jiran raadhaa baastalaa deema jedhe afaan miira kee iyyi boo'iti miira kee iyyi argisiifadhu bakka miira kee mul'isa tol kaafama Kana booda jiraachuu carraawu jiraatanii sabti kun jireenya jiraatu
Samii tajiraatu maqaa Yesuus Kiristoos. Amen. Wajjiniin ta'i. Amen. Gaarii. Egaa xiqqaa namooti irratti fixeera. Amen. Waaqa isin haa Amen. eebbisu. Sinaa eebbisu Waaqa isin haa eebbisu. Waaqni isin haa eebbisu. Ayyaana isaa Bara keessan haa eebbisu ayyaana isaa isiniif haa dabaltu jechaadhaan Waaqa isin haa Waaqayyo eebbisu. sana eebbisu bara jireenya keessan hunduma tajaajila keessan Jira Yesuus. argadhee eebbarrattiin gara sattaan immoo barakat ላይ ነው Amen. ድል ካገኘው በረከት ላይ አራት አይነት በረከት ላይ ነው የምጸልይላችሁ Amen. ዱመረት ያለን ጀዴ ናኦም በቆና ተቆላ ኮብሰ ለመሰን ተተኔ ትምቲ ሰሰና እግዚአብሔር ቀናተኛና ተበቃ አምላክ Amen. ተላላ እንጀሩ ጅረምቲ ይሄ ሲረክስ ሰሰና ዳቃ